Uummata biyyeetti jiraata ganda kan baay'ee duwwaa lamaati. Kan maqaasii jiran kan filannoo laalchisee mana dubbatanii barsiisee kan barbaadnu uummanni kan barbaadu filannoodha. Filannoo barbaada. Filannoo ifaa ta'e ifaan kan barbaades itti naanna'ee kan barbaade itti naanna'ee kan filatamu kanaami kan hin jenne yaanni nu qabnus kanaan filatuun maal barbaachisoo jennee ilaalle filannoon baada filatame lafa qabatee mootummaan lafa qabatee hundi isaa warrigaa maddii lamman jiru mataa walitti qabatee biyyoon lapheen isaa tokko taate uummanni kan jabaates nu rakkasu kan fagaates nu dhiyaatu gara misoomaa isheen gaaf hoggaa lafa qabate mootummaan yaanni uummanni Itoophiyaadhaa qabu kan yaanni qabu filannoon abaluu maratiin qabu kan isaa ta'u laallatee na baasa kan jiru filatu uummanni qophii qaba yaadas qaba waan laaluun guutiis hin qaba gaa guyyaan isaa kan gahe irratti kana baada filatameen duubatti immoo misoomaaf qophii ta'ee nagahaas dhaabee maddii lamman egaa isaa harka walitti laatu harka walirraa qabee hizbiin fuula tokko garagalee tokko ta'ee odoo taa'ee kanaan filannoon hin taa'ee tajaajilanii filannoon kana barbaachisaa sammuu mataan nama tokko achiin godhu bitaa alaamaan qiblaatti kan laallatu baada mootii isaa filate uummanni gara ta'u akka mootii kanniisaa tokko irratti kan bobba'u isa kana ta'uudhaaf kanaan ruuhin kan koo yaadu isa kanaan.